magaalaa Adamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa Aanaa Odaatti tajaajila lammummaa bara 2018 jalqabsiifame. Sagantaa tajaajila lammummaa bara 2018 Aanaa Odaatti jalqabsiifame kana irratti itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adamaa Obbo Nigaatuu Mootummaa, hooggansi magaalaa kutaa magaalichaa Aanaa Odaa fi jiraattonni irratti hirmaataniiru. Tajaajila lammummaa bara 2018 magaalaa Adamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa moottoo harmeef haara galfii dhalootaaf kunuunsa jedhuun mana harka qaleeyyii fi arjooma dhiigaa gaggeessuun jalqabsiifameera. Bulchituun Aanaa Odaa addee Indiyaa Jamaal akka jedhanitti tajaajila lammummaa akkuma baroota darban hojjetaman bara kanas akkaataa karoorfanneen manneen harka qaleeyyii ijaaruu, diinagdee dubartootaa cimsuuf deeggarsa taasisuu, ashaaraa magariisaa, haadholii dadhaboo uffata uffachiisuu, qulqullinaa fi biroo keessatti jiraattota hirmaachisuun kan hojjetamu ta'uu ibsan. Ganna kana keessatti hojiilee gama tajaajila lammummaatiin kennaman meeshaalee barnootaa walitti qabu, haadholii hiyyeessaa gargaaruu fi hojiilee kanaa fi kan kana fakkaatan bara kana hojjannee keessaa baana jenneetiin qabanneetiin itti deemaa jirra. Jiraachisaan olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa Obbo Yimanuuta Shoomaa akka jedhanitti baga guyyaa saaqiinsa tajaajila lammummaa gannaa bara 2017tiin isiniin ga'e erga jedhanii booda hojiilee humnoota walootiin hojjetaman keessaa tajaajilli lammummaa gannaa isa tokko ta'uu ibsuun manneen harka qaleeyyii ijaaruu, arjooma dhiigaa gaggeessuu, waajjiraalee mootummaa ijaaruu, dhukkubsataa yaalchisuu, deeggarsa garaagaraa taasisuu fi biroo ifatti waan jalqabsiifneef milkaa'ina isaatiif ga'ee keessan ba'uu qabdu jedhan. Hojiilee humnoota walootiin hojjetaman keessaa tajaajila lammummaa kaasuun ni danda'ama. Hojii tajaajila lammummaatiin waggoottan dabarsine kanaa fi akkasumas ganna kana keessatti hojiileen hojjennu gurguddoon ni jiraatu jechaadha. Hojiilee tajaajila lammummaatiin hin hojjenna jennee qabanne kaasuudhaaf keessatti iyyuu manneen harka qalleeyyii suphuu fi ijaaruu, arjoomina dhiigaa walumaa galatti hojiilee ganna kana keessatti hojjetamuu danda'an hunda isaatu karoora qabannee guyyaa irraa kana sirna saaqiinsaa gaggeessatti kan jirru waan ta'eef baga guyyaa saaqiinsa tajaajila lammummaa bara 2017tiin geenye geessan jechuun barbaada jecha. Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Nigaatuu Mootummaa mana harka qaleeyyii fi arjooma dhiigaa taasisaniin booda ergaa dabarsanii akka jedhaniif akka magaalichaatti gosoota tajaajila lammummaa 66 gannaa fi bona hojjetamuun manneen harka qaleeyyii 475 ijaaruu 700 ol ta'uu suphuu fi birootiin akkuma bara darbe humnaa fi qabeenya tilmaama qarshii biliyoona 3 gumaachame bara kanas ganna kana keessatti karaa guutuu ta'een qaanqeen kun finiinee itti fufuu qaba jedhan. Hojiin tajaajila lammummaa hojii ganna qofa hojjetamu osoo hin taane waggaa guutuu hojjetamu. Hojiileen kunniinis hojiilee gosa yoo xiqqaate 66 ol yeroo ammaa kana sadarkaa magaalaatti hojjetamaa jirudha. Akka magaalattis gannaa fi bara kana daballee manneen harka qalleeyyii ijaaru mana 475 ol kan ta'u manneen suphuu qabnu immoo manneen 712 ol ta'an bara kana keessatti qabannee yeroo ammaa kana mootu kutaa magaalaa Abbaa Gadaa Aanaa Odaa guyyaa kana jalqabbii hojii kana saaqiinsa taasiseera jechuudha. Hojii tajaajila lammummaadhaan yoo xiqqaate maallaqatti gaafa tilmaamamu qarshii biliyoona 3 ol humnaanis meeshaadhaanis waliigalatti kan bara 2016 isa jalqabaa fi xumura 2017 hojii guddaan hojjetamuu akkuma danda'e bara kana keessattis ganna kana keessatti hojii raajii ta'e hojjennee magaala keenya harka qalleeyyiin numa qabanii nutis isaan cinaa dhaabbannee akkuma har'a mana gandaa tokko suuphuudhaaf qabame kana iddoo hundattuu qaanqeen kun walgahuudhaan hojii kana karaa guutuu ta'een akka hojjechuu qabnu dhaamsa koo isinii dabarsaati. Haadholiin dadhaboo gargaarsi uffataa taasifamee fi namoonni arjooma dhiigaa yoo ta'e isaan arginee dubbisnee akka jedhanitti tajaajila lammummaa kana wal cinaa dhaabbachuun kan ittiin wal utubamuu fi wal gargaaruu waan ta'eef cimee itti fufuu qaba jechuun dhaaman. Yoo wal gargaarru malee oliin kaanu wal cinaa dhaabbannee akka duratti haamaafis tolaafis wajjin dhaabbannee akka wajjannu haanu taasisu rabbiin ammallee gargaarsi kun baay'ee nu gargaari. እናቶች አሉ፣ ወላዶች አሉ፣ እናት አባት ደካሞች አሉ። ለነሱ ካቅማቸው ከጎናቸው እንቁም።